Seenaa gabaabaa gooticha Oromoo Abdataa Olaansaa Iddeessaa. Abdataa Olaansaa abbaa isaa obbo Olaansaa Iddeessaa fi haadha isaa aadde Fedhashii Hirkoo irraa aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa Xulee bakka addaa Hindhee jedhamuun beekamutti ilmaan torban kuttaa'ee keessaa balbala hangafaa ta'ee warra galaan irraa bara 1989 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalate. Abdataan gaafa dhalatee of beeku wanti inni dhaga'e ulfa inni ittiin lubbuu isaa wareege garaa sammuu fi qalbiitti isa baachise. Ulfichis akka inni dhalatee of beekeen abbaan isaa inni ulfa ji'a jahaatiin gadameessa harmee isaa keessa osoo jiruu mootummaa Dargiitiin sababa namoota yeroo san mootummaa mormaa turan soorta maqaa jedhuun akka ajjeefame gama harmee isaa fi maatii birootiin hanga inni of beekee mana barumsaa galutti waan itti lallabamaa ture akka kudhaama laphee isaatti sammuu fi qalbiitti kudhaammatee gara mana barumsaa Xulee sadarkaa tokkoffaatti qajeele. Barumsa isaa kutaa 1 hanga 3 mana barumsaa kanatti erga hordofee booda bara 2000 wasiila isaa obbo Isgisaa Iddeessaa bira magaalaa Amboo taa'ee barnoota isaa akka hordofuuf maatii isaatiin ergame. Abdiisaanis ergama maatii isaa fudhatee wasiila isaa bira taa'ee barnoota isaa kutaa 4ffaa magaalaa Amboo mana barumsaa Carii sadarkaa tokkoffaatti barachaa osoo jiruu sababa gubachuu bosona Baaleetiin mormiin barattoota Oromoo akka biyyoolessaatti godhamaa ture gootota Oromoo magaalaa Ambootiin finiinuu eegale. Abdoonis umurii xubbummaa isaatiin hirmaachise. Gootota barattoota Oromoo magaalichaa kanneen biroo duukaa hiriiruun bosona Baaleerraa ibidda dhaamsuuf sochii godhamaa ture keessatti umuriin ijoollummaa osoo isa hin daangessine aarii keessa isaa jiru ifatti bahee bulgaafate. Jaalleewwan diina isa kan silaa gaaffii uummata Oromoo nama gaafatu ijaan argaa lafa irratti hin jaallanne barataa Abdataa Olaansaas umurii daa'imummaa sanaan mana barumsaa isaa irraa waggaa 2 akka adabamu murteeffame. Barumsa isaa irraa dhorkamee biyyattiis ajaa'ibaa ta'e. Abdiisaan garuu kun gulantaa ce'umsa qabsoo haaraa ta'ee darbeef waggoota 2 adabame sanatti irra caalaa gocha diinaatti hiraaraa osoo jiruu harmeen isaa kan inni akka gumaa ija isaatti ilaaluu fi abdii guddina isaa taate du'aan irraa adda bahan. Aarii kanaan wal makeen Abdataan gara lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Muggiitti godaanee achittis daran Oromummaa isaa hubate. Rakkoo saba isaas barnootaan furuu akka danda'u murteessee akkuma adabbii isaa fixateen bakka jiru irraa gara magaalaa Ambootti bara 2002 deebi'uun barnoota isaa eegale. Akkuma hiree ta'ee bara kanas holola hirphaa gaanfuree du'e jedhamee afarfamaa ture sababeeffachuun gaaffii maaf ajjeefama jedhuu fi mormii mootummaa wayyaanee yeroo sana gootota barattoota magaalaa Amboon taasifamee ture keessatti kallattiin hirmaataa ture. Akka carraa ta'ee barsana hidhaas ta'ee adabbiin isa hin arganne ture. Carraa kana fayyadamuun Abdiisaan hiriyoota isaa fi namoota isatti dhiyaatan hunda kallattii qabsoo itti akeekaa gorsaa fi barsiisaa ture. Qabsaa'ota hedduus ofiin walitti qare. Toora qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irra akka hiriiranis taasise. Waggoota 2 gootummaan hiriyoota isaa qaraa osoo jiruu bara 2004 gaaffii teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti hin jijjiiramin jedhu gooticha Oromoo barataa Jaagamaa Badhaanee waliin ta'uun barattoota mana barumsaa Carii sadarkaa tokkoffaa qindeessuun mormii taasifame irratti shoora olaanaa taphataa osoo jiruu humna tikaa wayyaaneen butamee ji'a 3f qajeelcha poolisii godina Shawwaa Lixaa kan magaalaa Ambootti argamu keessatti hidhamee hiriyoota isaa waliin dararaa umurii isaa waliin hin deemne saba isaaf jecha baachaa ture. Abdiisaan kunis gadi hin qabne ittuu isa xiiqeffachiisee malee akkuma bahee gara mana barumsaa isaatti deebi'een jaarsa bilisummaaf magaalaa Amboo keessatti gama dhaaba Oromootiin taasifamaa ture keessatti kallattiinis ta'ee alkallattiin hirmaachuudhaan ga'ee umurii isaatiin waliin madaalle bahaa osoo jiruu bara 2006 fincila diddaa gabrummaa gootummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa ture keessatti hirmaachuun magaalaa Amboo hangafoota qabsoo isaa waliin ga'ee isaa irraa eegamu sodaa fi qusannaa tokko malee bahaa osoo jiruu humna tikaa wayyaaneetiin yeroo lammaffaaf butamee manneen hidhaa magaalaa Amboo kan akka Beete Mangistii KPG Sanqalleetti baatii 2f erga itti roorrifamaa ture booda hiriyoota isaa nama 10 waliin gara Maayikalaawwiitti fudhatame. Achittis dararaa hangana hin jedhamne erga irratti raawwatamaa ture booda himannaa sobaa deeggaraa baa'oo fi farra nageenyaa jedhu irratti banameen waggaa 2f manneen hidhaa akka Halambaqqaa Qaallittii fi itti dararamaa ture bilisaan gadi lakkifame. Abdiyoon mana barumsaa akka dirree qabsoo Oromootti waan ilaaluuf akkuma hidhaa ba'een bara 2008 barnoota isaa itti fufuuf
magaalaa Ambootti deebi'ee hojii isaa idilee kan ta'e barnoota isaa cinatti rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru bifa qabatamaa ta'een waan ijaan argee fi isarra ga'e fakkeenya godhachuun hiriyoota isaaf nama isatti dhiyaatu hunda sodaa fi of qusannaa tokko malee akkuma duraan barsiisuu itti fufe. Humni diinaas ciminaa fi kutannoo isaa kana ilaaluun akka inni isaan waliin hojjetuuf faayidaa fi bu'aalee garaagaraan masakanii sossobaa turan. Lafaa fi qarshii siif kennina jedhanii yeroo isaan sossobuu jaalanitti lafichis qarshiinis kanuma uummata kootii boruu argachuun danda'a. Gabrummaan ofiif dhaale kanaaf jedhee ilmoo koof hin dabarsu jedhee humna xiqqaa fi jaleewwan wayyaanee isatti ergamte kutannoodhaan salphisee gaggeesse. Isaanis caalaatti xiqqeeffachuun halkanii fi guyyaa hordoffii cimaa irratti gaggeessuu eegalani. Abdataan sodaa tokko malee hiriyoota isaa waliin furmaata gabrummaa barbaaduu jala gad taa'e. Suma kanaan jiru dubbiin maaster pilaanii kaate. Ammas Abdataan qooda isaa sodaa tokko malee ifatti ba'aa osoo jiru yeroo sadaffaaf bara 2014 mormii cimaa Ambootti taasifameen butamee Karchallee Ambootti darbatame. Hidhaa ji'a 5 boodas kana booda qabnee siniinuu si ajjeefna doorsisa jedhuun gad lakkifamus Abdataan dheebuun inni bilisummaa saba isaatiif qabu hin adabachiifne waan ta'eef hojjetaa humnaa kan guyyaa fakkaachuun hojjetoota humnaa isaa waliin hojjetan toora qabsoo Oromoo jala akka hiriiran barsiisuu jala ce'e. Diinnis kutannoo fi kaayyoo isaa waan beekuuf odeessitoota jala kaa'ee ammas yeroo afuraffaaf humna tikaa wayyaanee dhukkaanfamee gara mana hidhaa duraan ture Maayikalaawwii geeffame. Achittis akkuma si ajjeesna jedhaniitti dhaadachaa turan reebicha du'a kanfalchiisu kan akka fannoo irraa yeroo dheeraa tursuu, mataa keessa reebuu, qaama saalaa isaatti bishaan hidhuu, kalee isaarra rukutuu, elektirikaal torcharii bifa garaagaraatiin dararuu itti fufani. Jeeshan booda erga itti roorrisaa turaniin lubbuun isaa bahuu dinnaan himannaa sobaa shororkeessaa jedhuu fi dabballee keenyarraa meeshaa hiikkatti jedhu irratti bananii gara mana hidhaa Qiliinxootti darbatan. Achittis sababii reebicha isa irra gaheen yeroo dhukkubsatu yaala fayyaa dhorkachuun du'aaf akka saaxilamu taasifame. Abdataan nama aarsaa ta'uuf uumame waan ta'eef akkuma kaayyoo isaa lubbuu isaa gita hin qabne gaabbii tokko malee imaanaa dhalootatti dabarfatee gaafa guyyaa 11/2016 Oromiyaa fi Oromoo jaallatutti seenaa fi kaayyoo gatee harka diinaatti wareegame. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa YouTube keenya share like gochuu hin dagatinaan affeerraa keenya kan isin waliin ture an Aagaa Jimaati.